Fuune hordoftoota fi kabaja sanyii mootii jira jirtu nagaa keessanii alhamdulillah galata rabbii ani nagaa kootiin jiran isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hara jechuudha. Hara jechuudha baay'ina kolfisiisee waan baay'ina kolfisiisan isinii qabadhee dhufee jechuudha. Akkas isiniin ja'a hordoftoota kiyyaa. Waan ana bohaarse kana jechuudha isinillee bohaarsuu qaba waan ana kolfisiise kan isinillee kolfisiisuu qaba jechuudha akkas isiniin jedha. Ayyaana jechuudha ayyaanuma jedhamaa mire ayyaana jechuudha ayyaana kanarratti uummanni biyya keenya akkatti lafa dhiitu jechuudha akkatti lafa dhiitanii jechuudha. Viidiyoo xiqqishoo waraabanii naa erganii jechuudha geeru jechuudha viidiyoon sun baay'ee na kolfisiiste jechuudha na kolfee akkuma ajaa'ibaa kanatti kolfe jechuudha baay'ee nama garrama istaayilii ajaa'ibaatiin caffaraa turan isaanillee jechuudha. Wanta baay'ee na garrame wanta baay'ee na kolfisiise kana isinillee kolfisiisuu qaba hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkas isiniin jedha gizee tokko jechuudha waanuma nama kolfisiisu kanallee arguun bareedadha. Oyitii ammaa kanatti jechuudha wanti daba kolfisiisu hin jiru yoo garana gara nama aarsaa yoo garana gara nama aarsaa wanta nama jibbisiisu qofa arganii jechuudha keessattuu sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha bakka baay'ee nama jibbisiisa sooshaal miidiyaan kuni andugaan isiniin jedha wannoo ta'ee jira jechuudha gabaa maraattu bakka sheexaani keessa ta'e qullaa keessa garmaamu jechuudha uummata kanallee uummata sheexaani hunduma jechuudha mataa fudhatee jira jechuudha. Wallahi jechuudha baay'ee ulfaata sooshaal miidiyaa kanarratti waanuma xaamuun arganii jechuudha waan nama kolfisiisun argan ani eegan biyyarraa baheeti kolfa sobaa ta'e malee kolfa dhugaa hin jiru jechuudha ana bira gammachuu sobaa taate malee gammachuun dhugaa ana bira hin jiru jechuudha garuu rakkadheetii miti jechuun mana keessatti alhamdulillah galata rabbii jechuudha namni akka anaatitti zanaa jedhee jiraataa jiru iyyuu hin jiru jechuudha. Garuu ta'ullee wanti argan jechuudha wanta telefoona kanaan nama arganii jechuun hin arginu jechuun danda'an maaliif sooshaal miidiyaa fayyadamta waan taateef osuma walii gad ooftu jechuudha waan hedduu arguu dandeessaa jechuudha. Waan hedduu ijji keessa argaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee nama jibbisiisaa baay'ee nama dabbarallee jechuudha wanti yeroo ammaa kana hara jechuudha biyyarraa viidiyoo naa ergan tana baay'ee na kolfisiise meesinillee itti buhaaraa itti kolfaame xiqqooshii ka'ana kolfisiise kuni meesinillee haa kolfisiisu hordoftoota koo. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota sanyii mootii laayik.